Raggaasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi raadiyoo, intarneetii, saatalaayitii naayilsaatii fi feesbuukiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya jaallatamoon attam ooltan. Guyyaanarraa roobii muddee 2 bara 2020 keessummeessituun keessanarraan jaallannee gammadaati. Namoota anfilloorraa baqachuudhaan gaambeellaa keessa jiran kan ilaaleen gabaasa qabna. Itti aanaa walitti qabaan boordii liigii mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa Dr. Dirribaa Waaqjiraa mana isaaniitii fuudhamanii eessa buuteen isaanii ega dhabamee baatii tokko jedhu maatiin oduu boodatti deebina. Finfinnee keessatti boombii dho'uun gabaafameera. Gulaalaan ejjennaa imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisuu sabbaa dabareeti. Kanneeniif kanneen biroof hanga xumura sagantaa keenyatti nu. Akka tokkummaan mootummootaa jedhetti akka uummata naannoo Tigraay keessa jiru gargaaruu danda'an irratti mootummaa Itiyoophiyaatiin yaayyoo walii galan. Waliigaltee tan ammoo gama mootummaa Itiyoophiyaatii ammatti hin dhageenye. Akka gabaas kanaatti lol naannoo Tigraayitiin nama kuma hedduutu lubbuu dhabe, kuma hurni hedduutu baqatee Suudaanitti gale. Warri ammaan tan gargaarsa argachuuf irratti walii galan jedhani warra lafa waraana mootummaa Itiyoophiyaa to'atu keessa jiraatu. Akka kanaan qorsaa fi waan akka achitti itti geessaniif Tigraay namni miliyoon 6 caalaa keessa jiraate dantaan keessa lol kanaani nam kuma 600 caalutti gargaarsa eegata. Akka tokkummaan mootummoota jedhetti tokkummaan mootummoota eegee hojjettoota gargaarsiisaatiin naannoo suni ba'a jedhaniisitti akka namni gargaarsa argatu gaafachaa ture. Tokkummaan mootummoota akka namni naannoo sun keessa jiru cuftinu gargaarsa argatu hojjechuu jira jedha. Akka bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa jedhetti miilootii TPLF lafa bulchaa bahan raayyaaf walqaa'eet keessa gaaf mo'amanii baqatan sun nama kuma hurnyi hedduu ta'u fudhatanii yaa'uun hin oolan eessa akka geessanillee hin beekne qorachuu jiran jedhu. Warra maayikaadiraatti nam fidheetiin kaampii baqaa Suudaanitti yaa jedhanillee seeraan gaafachuu fi qopheeffachuu jirraa jedha bulchiinsi naannoo Amaaraa. Koomishinii mirgi namaa Itiyoophiyaalleen oduu nama nagaa hurnyi hedduu guuranii yaa'aniin jedhan kan yaayyuu dhageenye qorachuu jirraa jedhee jedha. Lakkoofsi nama maayikaadiraatti fidhanillee sun caaluu danda'a jedhee jedha. Asteer Misgaanaa odeeffattee gabaabse. Tigraay keessatti akka dhaabii qarqaarsa telekominikeeshinii Itiyoophiyaa jedhetti lafti hagi tokko amma tajaajila bilbilaa argachuu jirti. Waan ammaa qaqqajeelcha humna telekoomii dhibii dabalaa hojii tana jiran akka itti gaafatamtu telekoom Itiyoophiyaa jettetti. Akka kanaanii lafti ammaan tan tajaajila argachuu jirani Daanshaa, Tarkan, Humera, Shiraaroo, Matsbirii fi maayikaadiraa hagi tokko. Allamaaxaan ammoo akkuma jirtu tajaajila argachuu jirti jedhan. Telekoomii Maqalee miidhamuuf dhibaachuusi immoo garee achi dhattee ilaaltuu jira agboriitti beekuu danda'anii jedha. Iskindar Fireew oduu tan Finfinnee erge. Akka koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee jedhetti bombilam naannoo Booleetti argame. Tokko miidhaa geessiste kaan ammoo uumaan miidhee jedha. Muktaar Jamaaliin nu erge. Dubbiimaan koomishinii poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Kumaandar Faasikaa Faantaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti guyyaa har'aa sadaasa 23 bara 2013 ganama sa'aatii tokkoof walakkaa kutaa magaalaa Boolee naannoo Addabaabayii Gorgoriyoos jedhameetiin beekamutti boombiin kuusaa balfaa keessatti argame. Hawaasaan eeramee poolisiin yeroo fashalsuudhaaf achi dhaqqabutti dursee dhoohuudhaan balaa qaqqabsiiseetiin jira jedhu. Waan peestaaliidhaan maramee taa'e arguudhaan hawaasni poolisiif eeruu kennee ogeessonni poolisii ergamanii fashalsiisuuf osoo yaalaa jiranii dhoohee nama dhuunfaa garaajii naannoo san jiru hojjetu irratti miidhaa salphaa geessisee jira. Innis yaaliin taasifamee fi gara manaatti galee jira. Kanaan ala miidhaan dhaqqabe hin jiru jedhan. Boombiin lammaffaalleen asuma bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee aanaa Jahaffaa naannoo Gurdishoolaa jedhameetiin beekamu hospitaala Iyyaareed biratti argameetiin hawaasni poolisiidhaaf eeruu kennuudhaan boombichi osoo balaa hin dhaqqabsiisin fashaluu isaallee Kumaandar Faasikaan dubbataniitiin jiru. Eeruu hawaasarraa kennamuu fi sakatta'iinsa irra deddeebiidhaan koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee taasisaatiin jiruun meeshaaleen waraanaa garagaraa kan argamaatiin jiran ta'uu kan dubbatan Kumaandar Faasikaan hawaasnis of eeggannoo akka taasisu dhaaman. Dhuka'aaleen konkolaataa irrattii fi meeshaalee waraanaa dirree lolaa malee magaalotaaf tajaajila irra hin oolle hedduun qabamaatiin jiru. Kanaan duras dhuka'aan bakka daa'imman itti taphatan ijoollee 5 irratti miidhaa salphaa geessee jira. Kanaafuu uummanni eeruu kennuu isaatiin cinatti akka rakkoon hin qaqqabne wantoota akkasii harkatti qabachuu dhaabuu fi of eeggannoo taasisuu qaba jedhan. Keessaawuu hawaasni wantoota adda ta'an naannoo kuusaa balfaatii fi akkasumatti ammoo maramanii bakka garagaraatitti gataman
waan isa shakkisiisu gaafa arge poolisiidhaaf hatattamaan akka eeruu kennu kan gaafatan Kumaandar Faasikaa Faantaa hawaasnis of eeggannoo gamasaa akka taasisus hubachiisanii. Humni badii garee TPLF jedheen akka harkannatan armaan dura gaafatullee akka itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii naannoo sanaa jedhetti ammatti namni harkannatin jiru. Ammallee guyyaa xiqqaa keessatti harkannadha jedhee gaafatee jedhan Nakor Malkaatti erga. Pireezidaantiin naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaadlii Hasan qaamoleen badii Hawaat yookaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay wajjin ta'uudhaan godina Matakkal keessa socho'an yeroo gabaabaa keessatti harka isaanii qaama komaand poostii godina Matakkalitti akka kennatan jechuun yaadachiisuu isaanii waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz beeksisee jira. Itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Mallasa Bayyanaa akka jedhanitti qaamoleen akka harka kennatan waamichi taasifameef qaamolee Hawaat wajjin ta'uudhaan godina Matakkal bakka garaa garaatti rakkoo nageenyaa geessuun lubbuu namaa balleessaa turanii fi qabeenya mancaasaa turan rakkoo nagaa uumaa turanii jedhanii jiru. Qaamoleen kunneen kaleessarraa jalqabee yeroon torban tokko kan kennameef ta'us dubbatanii jiru. Obbo Mallasan qaamolee mootummaan humnoota badii jedhee waamu kanaaf waamichi kan taasifame kaleessa yommuu ta'u hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti namni tokkollee akka harka hin kennanne obbo Mallasan itti dabalanii dubbatanii jiru. Yeroo mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz qaamolee badii Hawaat yookaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay wajjin ta'uudhaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkaliin jeeksisan irratti tarkaanfii fudhataan jira jedhutti namootni geejjibarra turan lakkoofsaan 7 ta'an godina Matakkal aanaa Maanduraa jedhamu keessatti humnoota hidhatanii madaa'uu isaaniitu gabaafamaa jira. Yeroo mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz humnoota badii jedhee waamu irratti tarkaanfii fudhataan jira jedhu kanatti haleellaawwan akkanaa dhaabbachuu maaliif hin dandeenye jennee kan gaafanneef akkas jedhu obbo Mallasan. ኮማንድ ፖስቱ ከታወጀ ጊዜ አንስቶ 280 በላይ የሚሆኑ በሰላሞች ላይ የመደምሰስ እርምጃዎች ተወስደዋል። godina Matakkalitti ኮማንድ ፖስtiin erga labsamee booda qaamolee hidhatan 280 ol ta'an irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Namoota 90 bifa garaa garaatiin deeggaraa turan irrattis akkasuma tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessu fudhatameera. Meeshaalee waraanaa 85 ol ta'anis waraansa keessatti boojuun danda'ameera. Osoo kun hundaa ta'uu garuu rakkoon hin jiru jechuun hin danda'amu. Rakkoon kun maaliif hin dhaabbanne isa jedhuuf farri nageenyaa kun gubbaamaa jalqabee abdii kutataa waan jiruuf iddoo garaa garaatti haleellaa raawwachuudhaaf rakkoo uumuudhaaf tattaafachuun isaa waan hin oolle. Isa kana dhaabuuf ammoo uummatniif qaamni nageenyaa waliin ta'anii hojjetan. Ameerikaan qorsa koronaa qooduuf kurfoo jirti. Warri qorsa kan karaa argatu hojjettoota fayyaa fa'a warra mana jaarrolee yookaan ammoo mana nama dhibameetiin walitti galchanii nursing hoomii keessa jiraatu. Warra humna laafaatti argatu. Ameerikaan hojjettoota fayyaa yookaan ammoo warra mana nursing home keessa hojjetu miliyoona 24 qabdi. Gamkaan ammoo Ameerikaa keessatti koronaan ammallee akka malee dabalaa deemuu jira. Sadaasa qofa dhib kana nam miliyoona 4tiif 300 caalu irratti argan. Akka bulchiinsi Trump jedhetti dhumganna kana irratti nama miliyoona 20 qorsa koronaa kan argachuu danda'a. Yookaan ammoo ittiin wallaanamuu danda'a. Dhaabbileen farmaasii Ameerikaa Pfizer fi dhaabbileen qorsa akka Moderna faati qorsa qooduuf eeyyama dhaabbilee bulchiinsa Ameerikaa irraa eegachuu jiran. Ameerikaan torbaan lama keessatti qorsa koronaa kana qooduuf kurfoo jirti. Dhaabbii farmaasii addunyaa Pfizer hojjate kan nu jalqabdi. Biriitan illee qorsa dhaabbii farmaasii Ameerikaa Pfizer hojjate namisii kan muddamsuu keessa jiruuf kennuuf yaayyuu murteessiti. Awurooppaa gama dhiyaa keessa biyyiitii qara qorsaan fudhachuuf kutatti isi. Koronaan addunyaa keessa nam miliyoon 64 caalaa irratti argan. Nam miliyoon 1tiif 400 caalaa immoo galaafate. Dhaabii to'annoo qorsaatiif wallaansi Biriitan illeen akka qorsi kun ammatti nama lubbuu jiru qaraa kennamee jedhe. Dhaabii farmaasii Ameerikaa qorsa koronaa kana dhaab teknooloojii Jarmanii BioNTech jedhan waliin hojjete. Biriitan qorsa koronaa kana torbaan dhufu keessa warra dhibiitti jabaate warra dhiba kan guddoo ittifachuu hin dandeenye kenniti. Koronaaf dhaabii Pfizer hojjechuu jiru kana harki 90 caala nam fayyisuu danda'a yookaan ammoo abdii qaba jedhanitti qooduuf walii galan. Qorsa koronaa kana miliyoona 40 qooduuf kurfoo jirtu biyyi tunan. Waldaan Awurooppaalleen biyyi waldaa isaa jala jiranii qorsa kan kennuufi itti herreguu jira. Dhaabii farmaasii Ameerikaa Modernaalleen qorsii koronaa kan inni hojjechuu jiru harka 94 caala nam fayyisuuf abdii qabaa jedhanitti muddeetu jalqabanii qooduu jalqaban. Addunyaan qorsa vaayirasii koronaa hojjettee walii qooduuf kurfoo jirti. Dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n biyyooti jireenyi itti qaqallatalleen qorsaan argachuu malan jedhullee biyyooti sunam akka Afrikaa faani shakkuutti jiran. Maan jennaani qorsa kana fuula isaa maltetti jira laf qabbana keessaan fuula qabbana tatti kuusan tan ammoo yookaan mana jaaruu yookaan waan itti kuusan jaaruu yookaan ammoo waan akka firiijii itti kuusan qabaachuu malan tan ammoo namni cuftu waan hin qabneefi ijaarrachuuf biyyatti cuftii humna hin qabdu kanaaf nam yaaddessaa jedha. Mani murtii federaal Ameerikaa lama yaada mootummaan pirezidaanti Trump nam biyya alaa ogummaa ofiitiin Ameerikaatti hojjechuu fi viizaa akka kanaan namaa kennan H1B jedhan argatu dhiqqeessuuf yaadin waan inni murteessii ayyuu irratti diti. Ameerikaatti akka dhaabii nagaa biyya keessa jedhetti
viizaa akkana kanaan ammatti dhufuuni keessumattuu yoo biyyatti rakkinni jajjaba keessa jirtutti kaataan ittiin dhufani wayyaa'u malee jedha. Dhaabbileen Ameerikaa yoo iyyuu hedduu nama wal dorgomsiichetti namni beekumsa irraa argannaa jette viizaa H1B jedhan kenniteefi akka inni Ameerikaa dhufeetiin hojii hojjetu qadarti. Oduu Afrikaa deebiin akka dhaabbiin nyaata addunyaa jedhetti lola milishoota islaamummaati jedhaniitiin namkum furni hedduutti Burkina Faso keessa baqate. Walumattuuyyuu namkum 500 caalaatti hambi baqaatti galeetiin qarqaarsa eeggachuutti jira. Gaanaan torbaan dhufu keessa pirezidaantii filatte warri hojii jajjabduu harka qabu akka poolisii akka waraanaatiif hojjettooti fayyaa filachuu jalqaban. Nam 11tti filannoo pirezidaantummaa biisuni Naana Akufo addootiin walitti dhawachuu jira kan ammoo wal dorgomuu jira. Pirezidaantiin biisuni Khaduri John Mahamalleen warra dorgomuu jiru keessa tokko. Akka oduu dhaabii miidiyaa Koongoo jiru Afrikaan News waliin hojjetu jedhetti Akufoon agdiqqa tokko qofaanii itti gaafatamaa paartii mormituu dur jira. Oduun ammaaf qabtanuun soraa laafeeti. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mooraawwan baqattootaa 4 kan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti baqattoonni Eertiraa keessa buufatan kanneen 96,000 ta'aniif gargaarsi nyaataa yeroo dhumaaf kan raabsameef wal waraansi Itoophiyaa gama kaabaa keessaa sadaasa 4 ituun jalqabamin dura ture. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti yeroo ammaa nyaata dhabanii beelaa fi hanqina nyaataan miidhamuun isaanii balaa qabatamaadha jedha. Irra hedduun baqattoota kanaa naannoo walitti bu'iinsi gaggeeffamaa turerra waan jiraachuu malaniif jecha nagaaf nageenyi isaanii yaaddessaadha jedhameera. Dubbiimaan UNHCR Babaar Baaloch akka jedhanitti waan iddoo sanatti ta'e baruun hin danda'amu sababiinsaas bulchiisa naannoo Tigraay keessatti caasaan wal quunnamtii marti cufamee jira. Garuu jedhan baqattoonni hangi tokko mooraa keessaa dheessuun achuma Tigraay keessa ka jiran ta'uu gabaasni nu dhaqqabeeraa jedhu. And other refugees who are in the camps, they may start moving away as well. But in terms of attacks, baqattoonni kanneen biroo kanneen mooraa keessa jiran iddoo sanaa deemuu jalqabuu malu garuu haleelamuu butamanii fudhatamuu humnaan loltummaa kaadhimamuun akka jiru gabaasaaleen nu dhaqqabaa jiran yaaddessoodha. Kanaaf akka seennee ilaalluuf karaan hin banamu taanaan addaan baafachuun rakkisaadha jedhaniiru. Baaloch akka ibsanitti kanneen gargaarsa dhala namaa raabsan akka seenan eehamame uummata kana gargaaruu akkasumas kan akkaan barbaachisu nyaata qaqqabsiisuun barbaachisaadha. Gama kaaniin lammiiwwan Itoophiyaa gara Sudaanitti dheessuu itti fufanii jiru jechuudhaan kan gabaase UNHCR kanneen 46,000 ta'an Sudaan seenanii jiran. Garuu lakkoofsi isaanii guyyaa guyyaa kumoota keessa kan ture amma gara dhibbootaatti gadi bu'eeraa jedhu dubbii himaa UNHCR. Those refugees who are arriving now, they do mention seeing more checkpoints on the roads. Baqattoonni amma Sudaan seenaa jiran daandii Itoophiyaa fi Sudaaniin wal argisiisu irratti ulaa sakattaa dabalataa arguu isaanii dubbatu. Iddoo tokko iddoo kaanitti sochii gochuun rakkisaa waan ta'eef karaa biraarra gorreetu Sudaaniin dhaqqabnee jedhu. UNHCR akka jedhutti uummata nagaaf gargaarsa barbaacha deemu akka kanan goone ittifamuun qaban. Kun immoo biyya ofii keessattis ta'e daangaa biyyaa ce'uun sochii gaggeeffamu dabalataa jedheera. Baatilee dhufan ja'aaf baqattoota 100,000f gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuuf kan oolu $1 miliyoona 1,047,000 kan isa barbaachisu ta'uu UNHCR iyyataa jira. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessaa namoonni 370 ta'an yaaddoo nageenyaa qaban irraa kan ka'e gara bulchiisa naannoo Gaambeellaatti baqachuu isaanii namoota gara Gaambeellaatti baqanne jedhan keessaa hangi tokko ibsaniiru. Riphxee loltoota waraana bilisummaa Oromoo jalaa dheessuuf Anfillooti baanee jedhu. Komishinni hooggansi sodaa balaa kan bulchiisa naannoo Gaambeellaa kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'an kana dhaabbatoota kan mootummaa hin ta'intu deeggarsa gochaa jiraafi jedheera. Gama kaaniin komishinni hooggansa sodaa balaa kan naannoo Oromiyaa dhimma namoota buqqa'an jedhame kana quban qabu jedheera.
Naakoor Malkaa gabaasa qaba. Godina Qillee Wallaggaa Anfilloo magaalaa Muggiirraa maatii isaanii lakkoofsaan 6 ta'an fudhatanii qe'ee isaanii gadhiisanii yeroo ammaa kana Gaambeellaa keessa jiraachuu isaanii dubbatu. Sababa nageenyaa koof maatii kootiif maqaa koon dubbadhu namni jedhan kun sababa ittiin qe'ee koorraan buqqee jedhan yommuu ibsanis akkas jedhanii jiru. Anfilloo bakka jedhamurraa raayyaan ittisa biyyaa akka tasaa yeroo ba'u qofaa keenyaafne ajjechaan suukanneessaa fakkeenyaaf jadarbee gullisoo keessatti mudate nurras ga'uu danda'a jennee yaaddofneetu kan baane baatee onkoloolessaa gaafa 26 achii baanee Gaambeellaa kan seenne qaamotni nuti sodaanne humnoota hidhatanii socho'an abaa'oo shanii jedhamani ani Anfillootti qabeenya horadheen jiraadha ture ta'us du'uu hin qabu jedheen qabeenya abadu jedheen dhufe. Hanga achii baanutti garuu rakkoon nurra ga'een turre jedhan namootni biroo qe'ee isaanii magaalaa Anfilloo ganda Shabaliif magaalaa Muggii irraa buqqa'uu isaanii dubbatan immoo sababa ittiin qe'ee ofii irraa buqqaanii jedhan yeroo ibsan akkas jedhanii jiru. Ani sababa nageenyaatiin buqqa'ee kan inni fayyada maqaa koo yoon sababa nageenyaa ibsuu baadhee aanaa Anfilloo ganda Shaballee bakka jedhamurraati kan inni dhufe. Kan inni dhufeefis duraan waggaa 2 olii ka'ee rakkoon mudatee kan jiru qaama hidhatee jiruunidha. Mootummaan biyya bulchaa jira gaafa jedhu inni immoo anatti bulcha kan jedhuun qaamni mootummaa uummanni gaafa mootummaa deeggaree mootummaa wajjin adeemu mootummaa deeggartee yookaas milishaa taatee hojjetaa jirta maqaa jedhamuun namni hanga har'aatti shaakkaatti waan du'aa jiru hanga har'aatti mootummaa bukkee goruudhaan teenyee obsinee raawwanne hanga guyyaa makalaakiyaan qaamni nageenyaa iddoo gadhiisanii ka'anitti turre hoggaa isaan bakka gadhiisanii adeeman ajjechaaf du'ii waan itti fufeef kana jechuudha kan nu buqqaanee kaaneef jechuudha. Qaama isa kamiin jechuu keeti? Qaama hidhatee jiru shaneedhaan mootummaan nageenyi jira kan inni hangammaatti jiru yoo jiraate kun dhibba sobadha nagaan tokkollee hin jiru manni achi jiru immoo sidaa sagaleen isaas hin dhaga'amu waa'een isaa wanti beekamus hin jiru neetworkiin wantoonni adda addaa konneeshiniin hin jiran waan ta'eef kan buqqa'e kun immoo Gaambeellaa keessatti haala gaariidhaan jiraataa jirraa waan ta'u qabeenya keenya tokko waan tokko fudhannee hin baane harka keenya duwwaa lafa kaanee raawwannee qaamni dhufnee raawwannee Gaambeella gallee hanga hamma haala gaariirra jira mootummaan Gaambeellaadhaan nu deeggaree uummanni Gaambeellaa mootummaan naannoo sanaa nu deeggaree raawwate waan godhamu akka nu godhee hanga guyyaa irraatti nu fidee jira. Mootummaan naannoo keenyaa hanga irraatti wanti inni nuun jedhe tokkollee hin jiru kallattii sanaatiin wanti hubatame tokkollee hin jiru kan namni nu hubate hin jiru hanga irraatti. Makalaakayaan achi ture mitiire manni koo mana dhugaatiiti sodaatti baay'ee jarri baanaan jiru. Namni isaanitti nagade immoo nagadinaa jedhamnee turre anuma jiraachuuf jedheetti nagadee isaan baanaan dukkaa baay'ee. Achumaanii sodaatee man baay'ee malee namni taa'es naan hin jenne taa'es namni naan jedheen jiru jechuudha. Laajarri mana koo dhugaa turanii nan sodaate. Eenyu kan si ajjeesu maaliif du'uu hin danda'a itti yaadda? Maqaan mootummaa yoo beekamu maaliif wallaalee waggaa tokko guutuutti qabxaa ba'an miidhaan maal gochuun danda'aadha. Biyya sanatti hin darbu mangistii waan bilchaa koo waan qabeenyaa koo qabu naaf alaatu malee yoo danda'e. Taa'anii kan immoo karatee nyaachuu koo malee isaa waan biddaan gubamu hin qabu. Lafa nafu sun beeku koo ijoollee jaan qaba. Ijoollees namaa hiriira kan mana namaatti galee yuuman jiraata. Dhimma kana irratti odeeffannoo argachuudhaaf gara hangawoota mootummaa godina Qillee Wallaggaaf aanaa Anfillootti bilbiluudhaaf yaalii taasifnus sababa neetwoorkiin bilbilaa bakka sanatti hin baaneef ammaaf hin milkoofne. Itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammed dhimma kana irratti akkas jedhanii jiru. Warri Anfillootaaf qaamee Gaambeellaa yoo jira jedhanii hin kaasan tokkoffaan hojjetoota guyyaa bakka adda addaatiin kan adda dhufan Anfilloota buqqa'ee fakkeessanii deemanii gandaatti galanii maqaan isaa Gaambeellaatti baatanii shambitti galanii gargaarsa sassaabuudhaaf warra walitti qabame. Gama dhibbaa fi jaatamii walitti fudhanii ogeessi gara 310 tokkotti yeroo guddatanii kunichee laalamee jira. Lammata achi keessa humna jedheelolaa shaniitu qindeessee nama kan galche isaan keessaa nama 9 qaban. Hoogganaan Koomishinii Hooggansa Sodaa Balaa Naannoo Oromiyaa obbo Abaadir Abdaa gama isaaniitiin dhimma kana ilaalchisee odeeffannoo hin qabnu jedhanii jiru. Kan guddisuutiin gochuu isaanii beekama. Darbin illee garasitti hojjetu ministeera kennuu hin jiru waan darasii sochiileen garasitti rakkoon akkasii uumamee wanni jedhamu waan jirre rakkoollee ni jiru ammoo naannoo sanitti rakkoon akka naannoo sanitti rakkoon amma nama jiru walitti bu'ii keessan jiru. Waajjira Koomishinii Hooggansa Sodaa Balaa Naannoo Gaambeellaatti ogeessi dursanii akeekkachiisuu obbo Saifuu Waldee yeroo ammaa kana namoota Anfilloo irraa baqatan 370 deeggarsi taasifamaa jira jedhanii jiru. Miseensota maatii 370 yookaan
abbaa warraa 91 kanneen mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa tokko keessatti argaman. Yeroo ammaa kanas dhaabbileen mootummaaf miti mootummaa haala rakkoo isaanii qoratanii dhaabbilee miti mootummaa tokko tokkoon nyaatni daa'immanii fi nama guddaafis ta'u kennamee jira. Deeggarsi meeshaalee garaagaraas akkasuma taasifamaa jira. Dhimma kana irratti hooggansa sodaa balaa federaalaas deeggarsa gaafannee dhufaati kan jiru jedhan. Namootni qe'oo fi irraa buqqa'anii naannoo Gaambeellaa keessatti argaman gara fuulduraatti Gaambeellaa keessa turuu isaanii fi qe'oo fi dhiisanii dhufanitti deebi'uuf dhabuu laalchisee hooggansa mootummaa olaanoo wajjin mari'ataa jiraachuu isaanii obbo Saifuun itti dabalanii dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Gaanfa Afrikaa fi manaajara hoteela Ilillii ka ta'an Dr. Dirribaa Waaqjiraa poolisiidhaan Finfinnee mana isaaniitii qabamanii erga bakka buuteen isaanii dhabame ji'a tokkoof deemaa jedhu maatiin. Liigiin mirga namoomaa Gaanfa Afrikaas gama isaatiin dhimmichi akka isa yaaddeessee ibsee jira. Komishinni poolisii Oromiyaa maatiin Dr. Dirribaa akka hin argine dhorgamnee ka jedhu haalee jira. Waa'een dhimma isaanii qorannaan xumuramee dhiyeenyatti abbootii alangaaf akka dabarfamus ibsanii jiru. Muktaar Jamaal gabaasa nu erge qaba. Ittaanaa walitti qabaa boordii liigii mirga namoomaa Gaanfa Afrikaatii fi maanaajara hoteela intarnaashinaali Ilillii ta'uun isaanii kan himamuuf Dr. Dirribaa Waaqjiraa harka poolisii erga seenee ji'a tokkoof deema jedhu haati warraasaa aadde Abaaboo Tasfaayee. Aadde Abaaboon akka jedhanitti poolisoonni halkan walakkaa mana keenya dhufaniitiin Dr. Dirribaa qaban maaliif akka barbaadamanii fi maaliif akka Dr. Dirribaan shakkaman illee waan nutti himan tokkollee hin qaban jedhan. Akka lakkoofsa biyya kanaatti gaafa 26ti naannoo sa'aatii 3 halkan keessaa dhufanii marsa katta'anii manaa fuudhanii deemanii bakka waajjira isaanii naannoo sa'aatii 5 isaanii bakka ja'affaa jedhamutti keessanii hidhan jechuudha. Halkan sana booddee guyyaa lammataatti mana murtii magaalaa Finfinneetti dhiyeessanii manni murtii sun immoo mirga wabii eegee fi gadi lakkisee ergasii booddee fudhatanii lakkii kan naannoo Oromiyaatti si barbaada jechuun immoo warri Oromiyaa immoo fudhatanii amma eessa akka jiru maalirra akka jiru wanta beeknu tokkos hin qabnu arginees hin beeku. Dr. Dirribaa erga argaa dhabdanii guyyaa meeqa taataniitiin hin jirtu? Amma ji'a geenye. Namni gaafattan Dr. Dirribaan eessa akka jiru namni silaa isinitti himuudhaa danda'u qaamni mootummaa gaafattan jira? Qaama mootummaa kamiyyuu kan gaafanne hin qabnu gaafatamuufis eeyyamamoo kan ta'an hin jiran kanaaf namni nutti hime tokkoyyuu hin jiru. Maali sababni Dr. Dirribaan hidhaadhaaf dhaqqaban jetteetiin yaaddu maal gaafatan poolisoonni gaafa mana dhufan? Wanta tokko nuuf hin ibsine yeroo mana keenya ol seenanis poolisootuma qofaa ta'uu isaaniitti kan isaan nutti himanii mana keenyatti ol seenanii sakatta'uu eegalanii namni kun immoo siyaasa kam keessayyuu hin jiru. Nama hojiidha nama sa'aatii 24 hojii hojjetee buluudha. Ijoollee isaaf daa'ima mataa isaaf illee nama yeroo hin qabnedha. Daa'ima 2 qabna kan waggaa 2 ji'a 2 daa'ima ji'a 6 mana keessa jira. Maal dhaamuu barbaaddu? Ani waan hin jedhu hin qabu jechuun akka seeraatti namni kun yakkamaadha yakkisaa kanadha jedhanii nuufis ibsanii mana murtiittis seeraan yoo yakka hojjete qabaate mana murtiittis seeraan nuuf dhiyeessanii nuunis ijaan arginee hordofne. Yoommoo yakka hojjete wanta tokko umarratti hin arginne ragaa hin arganne immoo akka gannuu lakkisan barbaanna. Maaliif namni kun maatii gaggeessu qaba hojjetaadha. Dhimma isaas immoo mirgi wabii eegamee fi maatii bakkeetiinis akka hordofu maaliif maatii gaggeessu qaba. Maatii kana immoo isumatu bushaa isaatiin bulaa jirra miti. Liigiin mirga namoomaa Gaanfa Afrikaa hidhamuu Dr. Dirribaa Waaqjiraatii fi mana murtiitti dhihaachuu dhabuu bakka inni bu'ee dhabamuudhaan wal qabate ibsa baaseetiin jira. Liigichis ibsa isaa keessatti Dr. Dirribaan erga poolisiidhaan qabamee booda kana buuteetu dhabamsiifame jedha. Liigichatti daayireektarri Itoophiyaa obbo Geetuu Saaqataa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti Dr. Dirribaa mana murtiititti osoo hin dhiyeessin yeroo kana hundaaf haala kanaan hidhaa keessa dhoksaadhaan tursiisuun waan yaaddeessaadha jedhu. Akkuma dhageenyeen egaa nuti maatiirraa qulqulleeffachuu yaallee. Karaa maatii akka dhageenyatti namoonni siviiliin dura gara mooraatti seenanii uffata siviilii uffatanii gaafatanii eessa jira jennaan mana jira jettee haati warraa isaanii itti agarsiiftee achi booda kanneen hidhatan illee miseensonni poolisii magaalaa Finfinnee ol seenanii to'annoo jala oolchanii achi booda sakattaa gaggeessanii
sana booda naannoo sa'aatii 4 jala manaa fuudhanii akka bahanidha. Halkan jechuudha. Eeyyan halkan keessa waan kana hunda yeroo godhanitti ajaja mana murtiillee hin qabanii qabuufis akkasumas sakattaa manaa gaggeessuufis jechuudha. Achi booda maatiin hordofuu hin dandeenye maatii of duraa deebisanii. Amma gama dhaaba keessaniin wanni gootan yookaan ammoo sochii taasiftaniin deebiin argattan maali? Sochiin nu taasifne akkuma waan kana dhageenye egaa qaama dhimmi ilaalu garaagaraa qunnamuuf yaallee qaamaanis mana hidhaa yookaan immoo mana waajjira poolisii magaalaa Finfinnee Soostanyaa jedhamu achi deemnee homaa argachuu hin dandeenye namni akka jedhamu as hin jiru odeeffannoo jiru dhageenye waan jiru hunda ibsineefi jechuudha. Achi booddee gara warra Oromiyaatiin bakka 6 kiiloo jedhamu jira odeeffannoo jedhu dhageenye bakka sanas deemnee namni keessumsiisu hin turre. Achi booda egaa ofiishaalii xalayaa qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu garaagaraaf barreessinee jirra. Dhaabbata Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatiif waajjira abbaa alangaa Itoophiyaatiif jechuudha. Federaal Attornii Jeneraalii akkasumas qaamolee kallattiitiin dhaabbata keenyaan quunnamtii qaban garaagaraaf beeksisnee jirra. Qaamolee mootummaas miti mootummaas akkasumas ibsas baafnee jirra jechuudha. Maatiin Dr. Dirribaa akka himanitti Dr. Dirribaan onkololeessa 26 halkan keessaa sa'a 3 booda mana isaaniitii erga qabamaniin booda poolisii Finfinneetiin guyyaa 2tti aanee onkololeessa 28 mana murtiititti dhihaatanii mirgi wabii erga hayyamamee fi booda poolisiin Oromiyaa fudhate jedhu. Komishiniin poolisii Oromiyaa maatiin tana buutee Dr. Dirribaa dhabuudhaan walqabateetiin gaafii dhiyaateefiif deebii kan kennan ittaanaan komishinaraa qorannaa yakkaa Girmaa Galaan dhimmi Dr. Dirribaa kan qoratamaatiin jiruu fi dhiheennatti abbootii alangaatiif dabarfamee kennama jedhan. Dhimmi isaa amma qorannaarra jira. Yakka ittiin shakkame immoo yakka shorortamaa jira waan ta'eef qorannaa isaaniis amma gara xumuraarra jiru natti fakkaate. Amma quba qabutti garuu nyaanni seenaa fi maatiinis uffata adda addaa fidanii gaggeessuun jira. Waan sadarkaa kanatti nama yaaddeessu illee natti fakkaata. Garuu immoo maatiin isallee arguu hin dandeenye bakka inni jiruyyuu hin beeknu jedhan maatiin. Nyaata uffata fidee dhuftee anayyuu na dubbiste anallee namoota godhee fi namoonni deemanii kennanii fi akka jiru quban qaba jechuudha. Sanuu guyyaa 3 moo 4 dura. Guyyaa yeroo dhuma gidduu inni qabamu jechuudha. Amma eessatti Dr. Dirribaan kan hidhamee jiru? Komishinitti. Kanaafuyyuu amma Dr. Dirribaan maatii isaas abukaatoo isaas yookaan immoo abbaa amantaas argee dubbisuudhaaf hin eeyyamamaaf jechuudha. Waan akka rakkoon hin jiru guyyaa har'a booda. Ilmaayyuu xumuranii qorannaa xumuranii jiru natti fakkaata. Qorannaa xumuranii karaa buufata poolisii geessuuf natti fakkaata. Har'aa fi kalee kana silaa iddoon isaanirra gahuu qabu hin beekama jechuudha. Dr. Dirribaa Waaqjiraa waggaa 5 dura Yuunivarsiitii Dabra Taabooritti barsiisummaa gorsaa xiinsammuu fi qindeessaa daayireektoreetii qulqullina barnootaa yuunivarsiitichaa ta'uudhaan kan tajaajilaatiin turan yoo ta'u bara 2017 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti yuunivarsiitii Andihiraa. Sasaabirruu Baaroo Tumsaa Elonoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Abishee Garbaa Hayilee Fidaa Maannoo Mazannir Hayila Maariyaam Gammadaa Garasuu Dhukii Asaffaa Shaaroo Namni Bakar Abdii Caalii Shonee